Tole, akkam jirtu nageenyi Waaqayyoo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Waaqayyo jaalala guddaa nu jaallachuudhaan ayyaana isaa nuuf baay'isee gargaarsa nuuf godhee jireenya keenya to'atee namoota yeroo kana ga'anii maqaa isaa eebbisan nu godhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Tole, yeroo dheeraadhaaf karaa liiviis ta'ee viidiyoodhaan walirraa fagaannee turre. Sababni isaa haala neetworkiitiin jechuudha. Bakki nuti jiru neetworkiidhaaf waan hin mijanneef walirraa adda baanee turre. Garuu karaa barreeffamaa yookiinis maxxansaatiin waliin hordofaa turre. Obboloonni kaan maxxansaa an karaa miidiyaa hawaasaa kiyya yaalli godhu laayikiidhaan yaadaan obbolootaaf hiriyoota kan biraatiif qooduudhaan namoonni wal deeggaraa turre jirtu. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Har'a garuu karaa viidiyoo walitti deebinee jirra. Kutaa viidiyoo keenya irraatiin yookiin sagantaa keenya irraatiin wanti nuti waliin ilaallu maal jedhaa? Waamicha itti waamamtaniif akka ta'utti adeemaadha. Waamicha itti waamamtaniif akka ta'utti adeemaadha. Maalidha waamichi nuti itti waamamne? Maalidha waamicha nuti itti waamne? Maalidha? Eenyutu nu waame? Akkamitti waamne kan jedhu kutaa kana keessatti ni ilaalla. Tarii mata dureen kun dheerachuu danda'a. Garuu kutaa kutaadhaan itti fufnee ilaaluu dandeenya. Akkuma macaafni qulqulluun jedhu waamicha itti waamtaniif akka ta'utti adeemaa. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 3 akkana jedha. Egaan waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsaa jedha. Eenyutu akkana jedha? Phaawulostu warra Efesoonitti akkas jedhee dubbata. Egaan waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsa. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis wal danda'a. Hidhaa nagaatiin tokkummaa Hafuura Qulqulluu of harkatti eeggachuudhaan dhamaa jedha. Phaawulostu maal jedhaa? Hojii gooftaatiif waamameetu adeemsa hojii gooftaatiif waamame keessatti immoo maaltu jira? Rakkinni isa mudateera, qormaanni isa mudateera, wallaansoo garaagaraan isa mudateera. Kana hundumaa keessatti maal jedhe? Ani isaaf itti waamamee isan itti waamame kanaaf jiraachaan jira, hidhamee san jira. Isin immoo isan itti waamame kan akka beektaniif akka isinan gorsaa jedha. Hojii kana keessatti gad of deebisuu, garraamummaa hundumaan gad of deebisuu jechuun maal jechuudha? Akka dubbii sagalee isaatiitti, akka dubbii sagalee Waaqayyoo isa jiraataa, isa ilma isaa tokkicha nuuf kenne sanatti akka deebitan, akka adeemtanii fi garraamummaadhaan obsaa gad of deebisuu garraamummaan hundumaan itti dabalee obsaanis walii wajjin jiraadhaa. Walii keessanii wajjin maal jiraadhaa? Obsa waliif qabaadhaati walii wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis wal danda'a jedha. Hidhaa nagaatiin. Hidhaa nagaa jechuun kan adda bahuu hin dandeenye, walitti maxxanee kan jiru, tokkummaa Hafuura Qulqulluu of harkatti eeggachuudhaan dhamaa jedha. Maali tokkummaan Hafuura Qulqulluu? Nuti gooftaa wajjin kan nuti tokko taanu maalidha? Hafuuraan tokko taana jechuudha. Karaa hafuura isaatii tokko taana. Hafuura eenyuutiin? Hafuura Yesuus Kiristoosiitiin tokko taana. Akkuma Yohaannis ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa dubbatuuni inni hafuura ofii isaatirraa waan nuuf kenneef nuti isa keessa innis nu keessa jiraachuusaa ni hubannaa jedhee akkuma dubbatu hidhaa nagaatiin tokkummaa Hafuura Qulqulluutiin of harkatti eeggachuudhaan dhamaa kan jedhu dubbii Waaqayyootiin kan nuti jiraachuu dandeenyu yoo tokkummaa Hafuura Qulqulluu Kiristoosii wajjin tokko taanedha. Yoo Hafuura Qulqulluutiin Kiristoosii wajjin tokko taanedha. Kanaaf akka ta'utti akka nuti adeemnu karaa maaliitiin? Karaa hafuura isaatiitti jechuudha. Akka ta'utti daandicharra kan nuti adeemuu dandeenyuun akka dubbii isaatiiti. Kutaan itti aanu Filiippiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa boqonnaa 2 ergaa warra Filiippiyoos ergaa Phaawulos gara warra Filiippiyoositti ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 14-16 akka jedha. Waan hundumaas gungummii fi morkii malee godhaa. Waan hundumaas gungummii fi morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo
warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniifis isin dhaloota micciiramaadhaaf karaa irraa kaate jidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaan ibsitu guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufutti akkasuma waan hin fiiginiif akkasuma waan hin dadhabiniif akka ittiin of jajutti dubbii jireenyaa jajjabeessaa qabadhaadha. Jabeessaa qabadhaadha. Akka ijoollee gooftaatti waan hundumaa maal malee gungummiidhaaf morkii malee yaada guutuutiin garaa guutuutiin garaa haxxummaan keessa hin jirreen maal ta'a? Deddeebi'aa. Waliifis danda'a. Dhaloota micciiramaa biyya lafaa kana keessatti maal akka ibsaa in ibsitu jedhe. Maal dhaloota micciiramaan? Dhaloota dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf fedha hin qabne. Dhaloota Kiristoosiin beekuudhaaf of hin ayyamne. Argitanii? Dhaloota dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf maal garaansaa of hin laanne. Dhaloota Kiristoos eenyu? Inni eenyudha? Kiristoos ilma waaqayyoo fayyisaa biyya lafaatiif isa ergame ta'uusaa warra hin hubanne kuni dhaloota maal jedhamu? Dhaloota micciiramoota. Dhaloota dhugaa dhaga'uudhaaf hin barbaanne kana keessatti maal jedhe? Akka ibsaa in ibsitu. Akka ibsaa in ibsitu. Kanaaf obboloota ko sa'aatii kana yeroo gabaabduu nuuf kenname kana keessatti waamicha itti waamtaniif akka ta'utti maal ta'a? Adeemaa jedha. Kanaaf tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 2:11 irraa nus tokkoon keessan akka abbaan itti ijoollee isaa ilaalutti isin ilaaluu keenya gaarii gootanii beektu jedhe. Akka abbaan ijoollee isaa maal ta'u itti ilaalu. Akka abbaan ijoollee isaa itti ilaalu. Abbaan ijoollee isaa akkamitti ilaalu? Hamaa isa gootu. Gaarii isa gootu abbaan ijoollee isaa garaa jaalalaatiin ilaala. Garaa jaalalaatiin ofitti qaba. Kanaaf Phaawulos maal jedhanii akka abbaan ijoollee isaa ilaalutti nuti illee isin ilaalla. Nuti illee ofitti isin qabaa jirra. Waaqayyo isa mootummaa isaatti fi ulfina isaatti isin waame sanaaf akka ta'utti akka jiraattaniif isin gorsina, isin jajjabeessinas dhugaas isinitti himne. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isa mootummaa isaa ulfina isaatii fi isin waame akka ta'utti akka jiraattaniif isin gorsineedha. Waaqayyo isa mootummaa ulfina isaatiif isa waamame isin waame sanaaf akka ta'uttidha. Kanaaf nuti eenyudha mootummaa waaqayyooti waamne. Karaanyu karaa Yesuus Kiristoosii jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kan jedhu karichi dhugaan ana eenyu Kiristoos. Karichi dhugaan ana. Ana yoo ta'e malee eenyu gara abbaa hin naquu jedha. Karaan nuti tokkoof tokkichi irra deemuutti hin dandeenyu jira. Kiristoos ilma waaqayyoo waaqa jiraata. Isa abbaa keessaa ba'ee isa abbaarraa dhalate fayyisaa biyya lafaa ta'e sanaadha jechuudha. Kanaaf tokkoof tokkichi nuti ittiin daandii gara abbaa dhaquu dandeenyu Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uusaa akka isin hubattaniif mootummaa waaqayyootiif akka isin qophooftaniif isin gorsineedha. Kanaafis tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 13 maal jedha? Kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaadha. Warra of qaban taa'edha. Abdii keessan gootummaatti hayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atutti isiniif dhufurra kaadhaa jedha. Waaqni nu haa gargaaru. Kanaaf mudhii yaada garaa keessanii maal ta'a? Jabeeffadhaa. Mudhii yaada garaa keessanii jabeeffadhaa. Warra of qaban taa'edha. Abdii keessan gootummaatti hayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atutti. Kiristoos mul'atamu mul'atu. Kanaan dura sababa cubbuu kootiif cubbuu keessaniitiif sababa yakka kootiif yakka keessaniitiif Kiristoos maal ta'eera? Mul'ateera. Dhufee dhalateera. Nama ta'eera. Waaqummaa irratti namummaa uffateera. Lammatoo duumessaa ulfinaatiin marfamee ulfina abbaa isaatiitiif kan ergamootaatiin ajjabamee deebee waan mul'atuu fi ulfina isaa fuula isaa dura isin dhaabu sanaaf akka ta'utti akka isin ayyaana isaa isa dhufu sanarra kaa'attaniif isin gorsinaa. Akka ijoollee abboomanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara ga'ummaa keessanii duukaa hin luucca'inaa. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni caaffata qulqullaa keessatti ani qulqulluu waan hin ta'eefis isinis qulqulloota ta'a jedha. Kanaaf obboloota koo adeemsa keenya hundumaatiin jireenya keenya hundumaatiin maal ta'uu qabna? Qulqulloota ta'uu qabna. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kanaaf yeroo nuuf kennamte kana keessatti utuu hin dabarsin gootummaa guutuutti jireenya keenya aarsaa gochuudhaan
fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisuudhaan karaa ayyaana Kiristoosiin waamicha itti waamamtan sanaaf akka ta'utti daandii tokkoof tokkichi nuti irra deemuu dandeenyu Kiristoosidha. Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaadha. Ayyaana Kiristoosiin hafuura Kiristoosiidhaan guutamuu akka dandeenyutti immoo kadhata addaan nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf obboloonni sagalee kana dhageessan obboloota keessaniif illee bakka isaan jiranitti sagalee kana qoodaa. Dhugaa macaafa qulqulluu waliin lallabna. Addunyaan kun addunyaa xumura geesseedha waanta ta'eef addunyaa yeroo dhiyootti babbaddudha waanta ta'eef warroonni sagalee gooftichaa dhaga'anii gara isaa dhaqan immoo maalidha? Ni hooluu jedha macaafni qulqulluun. Warri maqaa Kiristoosii waammatanii badiisa jalaa hin oolun. Waammachuu afaanii qofa osoo hin taane guutummaa guutuutti garaa keenya guutuutiin itti hamanuutu nu barbaachisa waanta ta'eef waamicha itti waamamne sanaaf akka ta'utti daandii tokkoof tokkichi nuti irra deemuu qabnu Kiristoosidha waanta ta'eef isaaf akka ta'utti immoo dhugaa macaafa qulqulluu kanaa gadi fageenyaan haa qorannu. Eebbifama. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakka nagaa tura.